Kebor Multimedia Production. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maqaa rabbii kiyyaatu qeecal qabadha nabiyyii irrattis rahmata buufadha sallallahu alayhi wa sallam. Achi tarkaanfadha gara dhimma kiyya tolchaana caqasa affeerraan kan kiyya tolchaana caqasa affeerraan kan kiyya gatii kee beek jedha mata dureen kiyya gatii kee beek jedha mata dureen kiyya. yaa dubartii ati barmooti jannata addunyaa ati bar kennaadha jiruun siin bareeddi ati bar jannata rasuula dubbate ati bar gaachana rakkoon siin baqatte ati bar badhaasaa ati bar hayyuudha rakkoon siin furame ati bar waa hundaa haata goota dhalte gootomsituu sanii ati bar beeytuudha uumamaan qaramte ufta'ii mul'adhu ol jedhii dubbadhu ufta'ii mul'adhu ol jedhii dubbadhu gatii kee beek ati bar faaya akkanaati faaya caaluu irrayyuu biyyaati biyya siin bareeda bu'uura boruuti qartuulee hayyootaati jaalallaa beekumsaati urjii waa hundaati hundee mana barnootaati teessuma ifaati nyaachiftuu obaaftu firaa fi dhinaati maleetti ogeetti leenjiftuu ilmaanii gootomsituu dhugaa leenjiftuu ilmaanii gootomsituu dhugaa gatii kee beek ati daa'imantiidha argamteen bitamtu dhugumatti ati urjii hawaasaati tan akkaan jalanqiftuu hin dhaamtu hin dhimimiftu niifta akka biiftu utubaa qaatii dhara hin dubbattu korojoo gootaati imaana hin nyaattu arjoomsituu donnaati biyya kan ijaartu gatii kee beekuun sila waan laayyoo seeta yaada beektota haadha ulamoota haadha ambiyoota haadha doktoroota gootomsituu lugnaa leenjiftuu ilmaanii biyyaaf kan baaftu karoora hundaani lugnatu gootomaa gootatu jabooma biyyatu biyyooma eegatu durooma ollatu ollooma ameetti dhugaati kan takka hin guune hundaafuu rahmatta kan namarraan cinne urjii hawaasa koo furmaata addunyaa gara laafettii koo bagasi qabaannee bagasirraa baane bagasi utaane gatii kee beek deessuu ayyuuf gootaa tantaatu waa mara biyyaaf kumaachite injinaraaf profeesara nagaa jaalattiin nagaa faarsitee jaalala raabsiti jaalala barsiiftee jaalala raabsiti jaalala barsiiste seensituu jiru miidhagsituu maatii dubartiin ulfinnaa kabajaa biyyaati bakka siin hin jirre homtuu hin mul'atu yoo jiraatan garuu waa marri kan toltu yoo jiraatan marruu waa marri kan toltu taliila yoomillee garaan si adiidha bar dubartii jechuu naannanuma adiidha ati barbareedduu uumaa rabbii keessa ufii uf tuffattee ufis tuffachiiftee gatii kees wallaaltee bakka hin taaneef dhaabde ati bar warqiidha warqii caalu eessattuun argamu kan si madaalu eessattuun argamu kan si madaalu gatii kee beek mee xiqqoonaa caqasii siifan himaa warra gatii ufii beekanirra tan akka faatimaa haadha imaamu shaafi'ii tan akka khayraa haadha sanul basri tan akka safiyaa haadha imaamu ahmad leencittii dubartii ilma ishee gumaachitee addunyaaf akka gaariitti tan akka aishaa intala abubakarii sahaabaa rasuulaa hadiisa barsiifte tan jalqaba fudhattee amantaa islaamaa dubartii ta'uun ishee kundi gaafatama dubartiin islaamummaa qeebalte dursite kadiijaa tahuu beeki kan diin bu'uursite urjii takka ture dubartoota keessa nafiisaa jedhamti barsiistuu imaamu shaafi'ii aduu addunyaa kanaa kan jedhaman sani kan islaamaaf wareegamtee wareega yeroo jalqaba sumayyaa immu ammaar namuu quba
qaba Sumayyaa Muammar namuu quba qaba gatii kee beek asumatti muraa yoo balleessallee ofii sin gaafadha tontuu dubbannaani ilaahii irraahi hamtuu dubbannaani nafsi shayxaani nagaham naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kebor Multimedia Production.